yookaan bakka koomentiitti voice sagaleedhaan koomentii kennuu isa jedhudha. Sagaleen koomentii kennuu ni danda'amaa? Eeyyeen ni danda'ama. warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota Freeman nageenya keenya bakka jirtanitti isin hagawichaa har'amoo jechuudha barnoota addaa tokkoon isinii qabadhee dhiyaadhe. Barnoonni addaa sunis jechuudha barnoota appilikeeshinii isinii barsiisan ture. Ammas barnoota biraatiin isin dirqeera. Barnoota kana yeroo baay'ee bakka koomentii bakka yaadaatti gaggaafataa turtanii har'a gaa kunoo isiniif qabadhee dhiyaadheera. Wantoota yeroo dheeraa jechuudha yeroo dheeraa bakka yaadaatti wal gaafataa turre wanti kun maaf hin baane gaafa jedhudha. Innis maanni bakka yaadaatti yookaan bakka koomentiitti voice sagaleedhaan koomentii kennuu isa jedhudha. Sagaleen koomentii kennuu ni danda'amaa? Eeyyeen ni danda'ama. Akkaataan itti danda'amu kunoo Freeman isiniif qabatee dhufeera. Freeman irraa wantoota guddaa waan barbaachisaa jechuudha. Akkaataa sagaleedhaan koomentii namaaf kennuu dandeessan isin barsiisaa. Isas guutuusaa jechuudha. Kunoo Freeman seentanii jechuudha guutuusaa daawwattanii akkaataa itti wanta sana gochuu dandeessan hundumaa isin agarsiisa. Kanaaf hundumti keessan Freeman waliin hamma dhumaatti ta'an isin jedha. Namoonni chaanaalii koo kanaaf haaraa taatan tarii hin qabdanu isin bira dhufuu dhiisuu danda'a waan ta'eef subscribe godhaatii na hordofaa. Warroonni qabdan immoo like godhaatii share godhaa. Daddabalaatii dhaggeeffadhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. YouTube koo kana torban kana keessaa akka inni 10,000 naa guutuu naaf godhaan isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa aappiin isin fayyadu sana aappii akkamitti sagaleedhaan koomentii kennuu dandeenya kan jedhu sana aappii sana isin fida. Aappii sanarraa jechuudha. Aappii sana banattanii waan feetan gochuu dandeessu. Kanaaf gara aappii sanatti isin dabarsa. Egaan aappiin sunis talk and comment jedha. Kan argaa jirtan kanadha. Kunoolaa yoo argaa jirtaniif kunoo haaluma kanaan kan argaa jirtan kana. Kanaaf hundumti keessan akkaataa itti isin gochuu dandeessan immoo isin agarsiisa. Talk and comment kunoo nan banaa. Ankobbanaa waan ta'eef kunoo irraan addeebi'a hunduma isaa isin agarsiisa. Kanaaf hundumti keessan akka inni isiniif galuttan isin agarsiisa jechuudha. Egaan kunoo waan buufadhee hin jira waan ta'eef kunoo as keessa galeetan buufadhee kanaaf opening godhadha. Open yeroon godhadhee ka'e duraan akkana turte wanti kuni gurbaa jedhama. Akkana turte disabled turte enabling godha. Kanaaf hundumti keessan yeroo kana gootanii kaatan jechuudha. Sagaleen voice sun isiniif dhufti jechuudha. Mallattoo voice kan qabu kun isiniif dhufti jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana isiniif dhufti. Maal gootu ergasii isiniif dhufte osoo wanta biraatti hin bu'in isii enable kana jechuudha. Enable gootanii kaatanii jechuudha. Hundumti keessan maal gootu sagalee waraabdu jechuudha. Sagalee akkamitti waraabnaa seeru immoo isinitti agarsiisa. Wanti kuni daqiiqaa dheeraa isiniif waraabuu danda'a. Messenger irratti daqiiqaa tokkitti qofa waan ta'eef Messenger irraa isin barbaachisa jechuudha. Daqiiqaa dheeraa waraabuudhaaf wanti kun baay'ee isin barbaachisa. Namoonni bakka yaadaattis waan fedhan gochuu dandeessu. Bakka yaadaatti ergachuu dandeessu. Bakka yaadaatti namaaf sagalee qabuu dandeessu waan ta'eef kanatti fayyadamaan isiniin jedha. Messengeraaf isin barbaachisa jechuudha. Amma gaa akkamitti gochuu dandeenya seedhuun isin agarsiisa. Kunoo akkuma argaa jirtan kana mallattoo voice kana argaattu nutti fakkaata. Kanan irra deemsaa jiru kana xiqqoo kanan deemsaa jiru kana argaattu. Erga argitanii kana asumatti deebisa. Amma sagalee waraaba jechuudha. Gatiin sagaleen wanta ta'e waraabaadhu jennaan naaf qabuu hin dandeenye. Waraabuu hin dandeenye duraa waraabee kanan jiru garuu akkaataan itti erguun isin agarsiisa. An keessaan qaba waan ta'eef hunduma isaa as jalatti na ilaala isin jechuu barbaada. Fakkeenyaaf nama tokkoof kennuu dhaqa. Namnaan kennuuf sun nama akkamii tarii seedhuun isin agarsiisa. Komentiin sagaleen jala kunoo namaallee kenneera. Namaaf kennee sagaleen namaa kenneen ka'e
namni kunoo dhugaa isaa dhufee ragaanaaf beera jechuudha. Waaw komentiin sagaleen jalqabe ani amman arge waaqedhame sagaleen kanan kennedha kuni abbaan feetan dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf erga gatii waraabaa jiruuf malee silaa hunda isaayyuu isinin agarsiisa jechuudha. Keessa seenee kanaaf hundumti keessan akka sagaleen bakka yaadaatti kennamuu danda'u komentiidhaan sagalee kennachuu dandeessanii waan barbaadan jettanii jechuudha. Kana booda sagalee kennachuu dandeessu, messengeraan sagalee dheeraa waraabuu dandeessu. Irra caalaa immoo kan namatti tolu maanni sagalee komentiin kennachuu akka namni kanaan duras barbaadaa ture. Maarkiin illee gaafataa ture jechuudha namni. Ni kaan afaan Oromoon barreesse, ni kaan afaan Ingiliffaan barreesse yeroo hedduu gaafataa ture. Kanaaf hundumti keessan bakka gammaddan, bakka gammanne, bakka yaadaatti jechuudha sagaleedhaan. Amma fakkeenyaaf eenyuun jira Khaliifaa Abbaa Boor akkam jirta fayyaa keetiin nagaadha. Yaada kana barreessuu keetti hedduun gaddee yookaan immoo hedduun gammadee jennee jechuudha yaada walii kennaa akkasitti jechuudha. Bakka yaadaatti dhukkee walirraa kaasaa inni kaan wal eebbisaa inni kaan wal abaaraa inni kaan waliin taphataa inni kaan wal waamaa inni yoo wal waamuu illee ta'e menteeshin gochuudhaaf jechuudha. Nama cheelatti nama waamuudhaaf sagaleedhaan waamaa jechuudha. Kunoo har'a jechuudha kunoo ifa bahee kunoo takkaa kan hin argamne jechuudha. Isinii qabadheen dhiyaadhe. Kanaaf hundumti keessan akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Kunooti application talk and comment kan jedhudha. Hundumti keessan itti fayyadamaa sagaleedhaan waliin haasaa waliin taphadhaan isiniin jechuu barbaada. Galatooma.